السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو البان أورمو كان إدل الدنيا كان إرت أرجمتان أكم نجا فيا كيسني عن هاجرات وبقى جراتني إمولتني anyway نما سدين نتي مولتا نما سدين مولتا بيتني باقي توكو من جرولة نتوركين باقي هماتنا egaan hordoftoota fi jaalatamtoota kiyya rabbiif jecha namni sagalee keenya kana dhageettu share walii godha rabbiif jedha share godha obboleetti teenya iftuu nuuraa biratti argamna aboo sagalee Thailandii godhi kamaan nama guddaa namiti share godhituma biratti yoo rabbiif jetta rabbi sirraa jaalata rabbi yoo itti share godhi dhageeffatini doktora fuula dura jirta ish bakka yaa amni fi yaa am okay himbeeytanii obboleetti teenya iftuu nuuraa namni himbeeyne jiru iftuu nuuraa ramadaana waggaa kana nama rakkataa rakkoo baataa ture nama dheebotaa dheebuu baataa ture nama dhukkubu biyya kana keessa ka jirullee qaaman deddeemee gaafataa ture kun alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u kaa waan rabbi fidettuma shakkaruudha ramadaana kana mootu ta'ufiitifuu algarratti galtee ciisaa jirti nama dhiba haalli fayyaa kan ergisa addunyaan kun ergisa guyyaa tokko ni argatta guyyaa tokko ni dhabda egaa hangana isiniin jedhe namni mucayyoo tana hin beekne jiru waggoota sadiin afran darban kana Facebook irratti YouTube irratti dhiyeenya kana TikTok irratti yeroo baay'ee anaaf Ridwaan Adam biratti argamti hiriyaa kiyya Reedii Adam biratti argamti mucattiin tun mucattii baay'ee gara laaftuudha kolfituudha taphattuudha hin beektanii amma mootu mucayyoomaan akkasi kolfitu taphatu sun fayyaa ofii dhabde algarratti galteetiin kunoo namatu ol fuudhaa namatu qaqqabaa namatu ol qabaa hammaama nama geessaa hin nyaattu hin dhuydu dhukkubni isii humnaa olitti ta'eera maallaqa gaafa fayyaa qabdu dalagatte mana yaalatitti fixxee jirti aana aalii as keessaan qabdu biyya biraatii fira hin qabdu nama gargaaru Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa biyyoota Arabaa bira biyyoota Arabaa kabiraati Dubai Kuwait Qatar kanneen nama tokko hin qabdu rabbi ufiitii fi lubbuu ufii qofaan biyya kana jirti mucayyoon tuni mana yaalaa seentee turte yaalii qofaaf mirmaraa qofaaf mallaqa samoonii ijoolleen biyya kana jiranii fi namoonni muraasni biyya biraa jiran ergan gara qarshii biyya kana 20 wayi mana yaalatitti fixattee amma harka duwwaatti haftee jirti yaaliin xumuraa isii adda godhamee garaa keessa dhukkubni isii onnee garaacha kalee waan akkasiiti meeshaa garaa keessattu walumaa galatti ilaalamuu qabda jedhaniini qarshii biyya kana haakima tokko qofatti 15,000 kafalanii rizaaltii jira kunoo Kadir Shibirreen faa Maammaa Fantaalee gaazexeessaa OMN Maammaa Fantaalee faanti maxxansanii fuula feesbuukii jala deemtanii risiitii ilaaluu dandeettu kamana yaalaa tokko qofa 15,000 seente artisti Kadir Shibirree faa maxxansaniiru egaan ummata Oromoo wanti goonu hin jiru rakkoon ummata keenyaa himamee hin jiru haga gaafa carraan nu qabuuti namnu akkuma jirrutti hooma dandeenyu haga gaafa dabaree rakkoo kun nu ga'uuti yoom nu ragaa hin beeknu waan ta'eef wal bira dhaabbachuudha furmaanni goonu du'aayii walii godhuudha walii rabbiin walii kadhachuudha waan qabnu wal bira dhaabbachuudha jechuudha obboleettiin teenya iftuu nuuraa amma akka malalleen akkaanuu kuftu akka malalleen kuftu harka keenyatti kuftee jirti kanaaf wanti godhuu qabnu ka harkaa qabnu waan qabnu gargaaru ka harkaa hin qabne jiini ji'a soomanaati rabbiin kadhachuufidha kanama fayyisu maallaqaa miti rabbi kanama dhibusu rabbi kanama fayyisuus rabbi jechuudha soo kanaaf yaa obboleewwan kiyya yeroo baay'ee isinit deddeebi'eera ani yeroo namni dhukkubsatu garaan nan danda'u afaan baasee isinitti dubbachuuf hin saalfadha nama yeroo kana kolfuu jira kunoo innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun an nama dhukkubatiin jedha obboleettiteetu dhukkuba itti kolfitaa jechuudha nama dhiba ka kadhattu naan jedhu jira kanama dhukkubsatu obboleettii ufiitti kolfuu jira subhaanallah mucayyoon tuni intala durbaati dubartiin amaanadha dubartiin haadha teenna dubartiin obboleettii teenna dubartiin jaartii teenna dubartiin hiriyyaa teenna dubartiin intala teenna walumaa galatti dubartii hiini jedhu kuni dubartiin
warshaa jireenya ilma namaatii jechuudha si galee osoo dubartiin addunyaa kana jiraate qeesin sheekin beekan wallaalan hayyuun dabees goonni lugni maraattuun kafayyaa qabu bakka dhufuu qabu jechuudha soo kanaafi ma'anaan dubartii isa kana warri ma'anaa dubartii hin beekne si galee dubartiin dhukkubsatu irra dhiirri dhukkubsatu wayya si galee amaanaadha si galee amaanaa hin baatan malee hin nyaatan dubartiin haadha dhiirri dhukkubsatu dubartiin dhukkubsatu irra haadha wayya si galee zabana asaabaa keessa isinirra hin beeku asaabaa wayittu nabii rabbiitti dhaqee sallallahu alaihi wasallam yaa nabiyyi rabbi sheetolchaa nu bira jira yoo dogoggorree eenyu saahiboon fadhuu jennaani summa ummuk talaata marraa jedheeni arba'a marraa taani abuuk jedhenti galee haadhatee firoonfadhu jedheeni nabiin rabbi dhumarra immoo ka itti aanu abbaa keeti jedhi hagana wal caalan sharafni dubartii kun qaalidha gara amantiitittis gara namummaatittis qaalidha sharafni jechuudha kanaafi namni haadha qabu intala tanatti hin kolfu namni jaartii qabu intala tanatti hin kolfu namni intala qabu intala tanatti hin kolfu intala xiqqoodha mucayyoon tun ganaa waan hundi isii eeggata si galee ganaa akka kee bultii ijaarachuu barbaadde ilmoo argachuu barbaadde uf jijjiiruu barbaadde biyya ofii jijjiiruu barbaadde mucayyoon tun hamilee qabdi dhiyeenya gaafa fayyaa qabdu nama albuma tokko ummata hawaasa kanaa biyya baqa kana keessaa qopheesse tokko osoo san ummata biraan hin gahin karatti kufte biyya ufiitira jiraachuu dadhabde biyyarraa baatee biyya baqaa keessatti kuftee jechuu si galee kanaafi na dhiba akka itti namatti kolfanillee na dhiba warri kolfu kunillee garaa akkamii akka qabantu na dhiba garuu mootu rabbi jazallee isaaniin deebi'ini warra fayyaa qabaatee kolfu kana haga lubbuun jiran rabbi isaan hin dhibini wallaalatu kolfisiisa namni diina ufiitittuu hin kolfu fayyaa rabbitirratti fayyaa rabbitu namatti qaba rabbi namarraa fuudha osoo xiqqashoo nama waa yaadan taateen kolfani already amma karaa dhuma dubbiyoo isinii gore obboleettiin teenna kuftee jirti kanama fayyisu rabbii gaditti mootu sababni waa gargaaruu barbaachisa bira dhaabbachuu barbaachisa dhufanii warri biyya kana jiru gaafachuu barbaachisa ka biyya biraa jiru mootu waan qabuun bira dhaabbachuu barbaachisa yaa obboleewwan akiraa mallayni dura haga iyyaa turre gargaarame gahaa miti mucayyoo tana gara 80,000 walii gala gaafataa jedhe doktorri mallayni duraan walitti qabame ka dhiyoo kana kararra deddeemnee guurre kara qarshii 10,000 biyya kana ijoolleen teenna rabbi jazaa isaanii haa kafalu ijoolleen biyya faranjii jiran warri akka jamaal faanti eenyu ayyub tokko sultaan ayyub tokko faanti hiriyoota ofii wajjiin gara doolaara 400 waan akkasitti argannu sun hin jiru amma zeero mallayni dhumeera kanaafi amma gargaarsa barbaanna tolchaa useen madda akka takka mootu nama dhukkubu dhufee yoo gaafate akka dhuunfatti gargaara beeku laayivii dhufee isaa nama kadhatu dhagarra biyya kana keessatti homa bira haasayaa homa siyaasaa kana fa'aa xiinxalaa turan isaanii kadhaa kana yeroo awwalaatiif dhufanii mee obbo kadhaa kanarra dhuftanii baga nagaan dhuftanitti seenaatli hojii ashamaa harka fuune hundi keessanuu warri amantaa islaamaa hordoftan assalaamu alaikum warri amantaa biraa hordoftanii mootu nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirraa jiraatu ani namni dhukkubsatee deeggarsa hin gaafadhuuf yeroo baay'ee nama dhukkubsatee deeggarsa gaafadheef hin qabu garuu har'a dubbiin natti hammaannaniin dhufe wallaahi obboleettiin teenatuni haala isiin amma keessa jirtu osoo as jiraattanii agartanii baay'ee tokko coraan nama lola nu hundi obboleettii qabna nu hundi ijoollee qabna warri umriin xiqqoo deemee ijoollee shamara reef lafaa dhuftu qaba wanti arra mucatii tanarra gahe ijoollee teessanirra hin gahin hundi kee waan biraa yoo dadhabde gargaarsi irraa maahii ati mucatii tana gargaartu ergaa kana sheer goote sababa ati waan kana sheer goote namni viidiyoo kana dhageeffate sababa ati ergaa kana hiriyoota kee fi gruup biratti ergiteef namni viidiyoo kana dhageeffate mucatii tana gargaaruudhaaf birrii takka yoo kenne sababa ati waan san sheer gootee namni mucatii tana yoo gargaaree mucattiin tun fayyite rabbiin guyyaa qiyaamaa akka ati waan nama addunyaa kana gubbaa irra jiru fayyifteetitti jazaa sii qabaa jechuudha ani mucattii tana akka dhuunfaa kiyyaatitti qaata gargaaree jechuudha hagana gargaare jedhee dubbachuu hin barbaadu waan dhuunfaa kiyyaa waan rabbi naqabu kumootii kiisa kiyyaa fuudhee ijoolleetti kennee jechuudha siliifaatti kenne haa ta'u garuu bilbilaan mana taa'eetiin waan isin jettu hordofaa jechuudha dhiheenyatti mootu dhufeellee gaafachuu eegalee jechuudha
mucattiin tuni baatii sadii ol hospitaala garagaraa irra deemtee yaalamaa turte. Bilbilaan hubataa ture waan qabuunis bira dhaabbataa ture akka dhuunfaa kiyyaatitti. Garuu haalli mucattii tanaa itti dabaluu malee fooyya'uu didee jechuudha. Dhibichi itti hammaachuu malee hin dawwali eenyu dawwalasa hin bilbila naamee namni bilbiltan kuni hadaraa laayibiin akka addaan hin cinne. Dubbiin irraa haasaa jirru waa'ee dhimma nabseeti. Mucattiin tuni baatii sadii oliif hospitaala buloo godhe abbaa kamini kun. Mucattiin tuni baatii sadii oliif hospitaala garagaraa irra deemaa turte. Waan asitti dalagatte biyya baqaa keessatti mana madaamii waan maatiin warraa qabu jabbiin osoo nafin hoolan osoo hin hafin hin beeytan jireenya nama kennaa biyyatti waan qabanitti gurguratanii warri itti deegee biyya kana keessatti isii yaalchisuudhaaf hospitaala garagaraatti irratti hin deemaa turan. Waan akka dhibeen isii itti dabaluu malee irraa irrachuu didee jechuudha. Amma dhibeen isii sadarkaa ulfaataa irra geennaniin mallee ni gaafatamne waan kiisa kennaa baafnee gargaarree ol taananiin waan goonu dhabnee falli nutti dhabee mucattii tan akkam goona jennee guyyoota muraasa dura asliinfaan magaalaa keessa deemanii warra kaayiroo irraa mallaqa akka funaanan goosifnee jechuudha. Mallaqni sun gara qarshii 10,000 walitti qabarra barakaa godha asliinfaan. Mallaqa sanii fi waan muraasa walitti qabnee hospitaala namni kamuu seenuu hin dandeenye birrii walitti kadhannee jechuudha. Asliinfaa walitti qabanii hospitaala ajaa'ibaa geessinee hospitaala san akkuma isin agartan waan tiruu isiitii fi waan amma garaa keessa dhukkubu kana dhiiga qofa irraa fuudhanii osoo opereeshinii godhin silaa hospitaala biraa taate mucattii tana garaa isii baqaqsanii dhiiga isii irraa fuudhanii jechuudha. Garaa baqaqsanii dhiiga isii irraa fuudhanii tiruu irraa akkasitti rakkoon isii barama. Garuu mootu hospitaala guddaa finnee akka opereeshinii goone mucattiin tun laaftee jirti waan nyaattu. Shorba Hasan Asfuura warri biyya Arabaa beeytan shorba Hasan Asfuuraa fi ruuza adii Masirii jedhaniin tokko dhalatti nyaanni biraan hin seenu nyaata biraa yoo seene san uffan laaltii jechuudha. Isuma sanuu suuta itti kenninaa jechuudha. Kanaaf mucattiin tun haala rakkisaa keessa jirti. Baatii sadii oliif hospitaala biraatti yaalamte. Amma hospitaala guddaa sanitti guyyaa har'aa qofa laaboraatoorii mirmaraa waan san qofa irraa fuudhuudhaaf qarshii biyya kanaa jinee 13,500 ol fuudhanii jechuudha. Risiitii fi kada. Kinootiin artistiin kennaa artist Kadir Shibirree jala bu'ee adda durummaadhaan mucattii tana yaalchisaa jira jechuudha. An ziyaaraa dhufe. Waa'ee gargaarsallee keessaa qabu garuu ergaa kiyya isinii dabarsuu barbaadeeti. Artist Kadir Shibirree fa'aas jiranii jechuudha. Risiitii kana mirmaraa yeroo tokkoo qofa hin mul'atamee asirratti agarsiisa. Mirmaraa yeroo tokkoo qofa qarshii 13,000 jechuudha. Mee dhiiroo mucattiin tun du'u malee maal toobe? Dhibee sadarkaa kana ga'e du'u malee maal toobe? Akkuma isiniin jedhe warri hoolaa fi jabbii re'ee sa'a elmatan osoo hin hafin biyyaatti gurguratanii dadhabanii maan nun jedhe obboleessi waan goonu wallaalle waan qabnu itti gurguranne abboo Oromoo mucattii teenna waan gootan godhaan nun jedhanii jiran. Oromoon isini mucattiin tuni osoo gargaaruu dandeenyu osoo waan xixiqqaa walitti qabnee gargaaruu dandeenyu yoo kaduutu taate safuu guddaa saalfii guddaa amma namni laayivii kana laalaa jiru nama 2,000 oli nama 2,000 namni 2,000 kuni doolaarri 10,000 nutti hin jabaatti barnoo akka dhuunfaatti sanii ol kennine irra deebinee amma namni 2,000 as keessa jiru kuni doolaara 10,000 doolaarra 10 jechuun bari ka faranjiin warri biyya faranjii jiru yeroo karaa gubbaa deeman gara hojii achi goranii bunaan bitatanii yookaan shaayiin bitatanii karaa gubbaa darbanii kooyita karaa deeman bishaan afoo itti taa'an asiira ittiin bitatanii warri biyya faranjii ijoolleen biyya arabaa mootu doolaarri 10 hojii guyyaa takkaatii jechuudha. Yoomiyyaa guyyaa takkaa osoo hin taane yoomiyyaa guyyaa walakkaati. Mee dhiiroo amma namni 2,000 kun doolaara 10 mee warri reega dandeettannaadhaa. Namni 2,000 doolaara 10 osoo buusee meeqa ta'a? 20 ta'a miti? 20 ta'a bara. Doolaara 20 ta'a jechuudha. Ati doolaara 10 baafte simmiidhu garuu sadaqaa sii ta'a. Ati doolaara 10 baafte simmiidhu garuu obboleettee sii fayyisaa jechuudha. An doolaara 10 baase nammiidhu garuu obboleettiin teennan fayyitii jechuudha intalti Oromoo. Mee rabbii jedha doolaara 10 sadii ol nuun kenninaan barbaannu.
obboleetti jenna tana doolaara 10 ol hin kennin ambar baannuun abbaan rabbi laaffisee baa kennu mee doolaara 10 walitti habuusu namni 12 kuni qarshii doolaara 20 taa jechuudha doolaara 20 mucattiin tuni hospitaala feete seentee yaala barbaachisuun argattii jechuudha gaaf kana nuti gama kennaan waan goonu goonee irraa jechuudha haftuun eenyuun bira rabbi bira kafayyisu rabbi bira likulli shay'in sababa fa'atba'a sababa haa taanudha malee kafayyisu rabbi garuu mootu dirqama yaalchisuu qabna dawaa fiduufi qabna dawaa san keessa rabbi fayyaa kaafii jechuudha kanaaf intalti oromoo biyya baqaa keessatti doolaara 10 walitti aggaaccaanee osoo fayyifachuu dandeenyu nu harkaa akka hin duune oromoo kana dhaamsa sitti dhaammadha obboleetti qabda biyya arabaa jirta waan sirra gahu hin beeknu biyya kana keessatti gargaarsa hedduu namaa godhamee nama hedduutu harka keessan irratti fayyee ammallee mucattiin tun isin qabdi mucattiin tun aktiivistiidha waa'ee qabsoo oromoo dubbataa turte aartistiidhallee waa'ee aartii dalagaa turte oromoodhaaf ifaajaa jirtu turtee jechuudha walumaa galatti nama nuuf jecha ifaajaa ture doolaara 10 qofa kenni nuuf oromoo doolaara 10 qofa ani garee gargaarsaa keessan jiru warri gargaarsa guuruu doktora Siliinas jiranii artist Kadir Shibirree faas jiranii ijoollee hedduu jira jechuudha warri gargaarsa guuruu anillee gama kiyyaan waan irraa eegamu amma itti kennee biraa deema isinillee waan isinirraa eegamu hadara gargaara jini keessa jiru ji'a ramadaanaati du'aa'iin gargaarsi ji'a ramadaanaa kana keessa gootan dachaadhaan isinii baay'ifamti du'aa'iin ji'a ramadaanaa gootaniif hin qeebalamti afaan somatiin du'aa'ii gootaniif waan ta'eef kanaaf obboleeyyan kiyya hundi keessan doolaarri 10 baay'ee salphaadha riyaala 50 muumee jechuudha bara riyaala biyya arabaa itti gaafa deebitu riyaala 50 akkas na fakkaati warri biyya akkasii miti riyaala 50 caalti riyaala 50 ka jana januudhaaf kaardiitti guuttannee hiriyaa keenyatti hin dawwallu jechuudha jana yeroo takkaati riyaala 50 yookaan immoo daataa guyyaa 2-3 ittiin guuttannu jechuudha warri biyya arabaa riyaala 50 uf qaba warri diaspora doolaara 10 uf qaba nullee akka baqaatti waan nurraa eegamu uf qabna riyaala 50 walitti buufnee obboleetti teenya tana haa fayyifannu ijoolleen keenya biyya arabaa jirtan mana arabaa jirta alagaa bira jirta waan si mudatu hin beektu mucattiin tun kaleessa akkuma keetti mana madaamii deemtee dalagataa turte har'a garuu qabaan rabbiisii qabe dhukkubsattee jirti haa fayyifannu namni nama tokko du'a irraa oolche akka nama addunyaa kana gubbaa jiru du'a irraa oolcheetti lakkaamaa jira jechuudha kanaaf hundi keenna keeyrii kana haa dalagannu wanti tun keeyriidha keeyriitti wal waama gareen ijaaramee jira garee ijaartanii miti liinkiin as gubbaa jira liinkii kana gattuqaa seenaa namni gargaaruu barbaadan koreen deeggarsaa dhaabbatee jira ani koree deeggarsaa keessan jiru an koree deeggarsaa keessan jiru ergaa kiyya qofa isiniin ga'uufi ani akka ati gargaartutti birrii tiyya kiisaa fuudhetiin hin gargaara atillee na waliin gargaari warri deeggarsa guuruu warra akka aslii warra akka artist Kadir Sa'id Shibirree jechuudha warra akka Adam warra akka Tamaam warra akka Reediifaa hin jiran isaan irratti gargaara yaa obboleeyyan kiyya haa gargaarru mucattii tana du'aa oolfannu mallayne gammaa gargaarame mallaqa xiqqoodha barakaa rabbi duniyaa teessan keessa haa kaa'u warri qabeenya qabdan warri ji'a ramadaanaa kana keessa qabeenya keessan irraa zakaa baaftan zakallee garanaas baasa kanaaf warri amantaa kiristaanaa waaqeffataa musliima osoo hin jedhin intalli tun oromoodhaaf dalagaa turte bira haa dhaabbannu haa gargaarru haa fayyifannu hin dandeennaa haa gargaarannu hospitaalaa galfannu yaala barbaachisu haa goonuuf fayyisaan rabbi nu sababa haa taanu fayyisaan rabbi nu sababa haa taanu kanaaf hadara siyaasni waan biraa qaldiin biraa waan biraa garuu tun yoo waa'ee fayyaati kanaaf hundi keessan waan isinirraa eegamu godhaa hadaraa mucattii tana fayyifadhaa warri feesbuukaa aktivistoonni warri hordoftoota qabdan waan kana sheer godhaa ammallee barreessaa sheer godhaa keeyrii kanarratti wal kakaasaa waan dandeenyuun intala tanaa fayyifannuun dhaamsa kiyyaa ani ergaa kiyya kanumaan isinii xumuraa amma gara doktor asiniitti isin deebisaa namni birallee hin jiraa yookaan ergaa isiniif dabarsu taate haala mucattii tanallee asiniin isin agarsiisu egaa mucattiin tun nu qabdii osoo nu qabdu akka nu harkaa waan yaalaa dhabdee nu harkaa hin duune hadaraa isinitti dhaammadhaa ulfaadhaa barakadhaa rabbi isinirraa jaalatu Shibirree waame inni gad bu'insa isa jala deemaa jira. Egaa ree tolchaa wanni hambisan jiru yoo nama gargaaruuf nama ta'u qofti gahaadha gandummaan barbaachisu gurraacha diimaa bifaan barbaachisu ati laga ati dhiiraan barbaachisu ati dubartii ati dhiiraan barbaachisu
gadi bu'iinsan immootu artisti shibirree qoxote ka wajji oolu ka jala deemu ka waa'ee maallaqa kanallee haga dhufeef haga dhiise quba qabu isa anillee yeroo baay'ee biiziidha nama baay'eetu rakkoo irratti himata biizii ta'e keessa namni immoo gadi bu'iinsan isii wajjiin oolu isii yaalaa jiru haakima geessaa jiru bakka isiin ciiftutti isii astaamamaa jiru artisti Kadir Shibirreedha jechuudha. So Shibirre eegasii seeqatta mee yaada maal qabdaa maalirra jirtanii maal gootan uummanni si daawwataa jira gara nama kuma lama jala ka ga'u si daawwataa jira. Mucayyoon tun gaafa durallee gara artisti dhufaa jirti artiilee lafaa dhufu atillee artistiidha artistii jechuun ka uummataati. Gochi amma godhaa jirtu kunillee waan intalli tun teessan taateef intala Oromoo taatee bira dhaabbataa jirta. Sila artistoonni gariin akkamiin kadhanna akkamiin dhukkubsa ka boonu dura warri boonu jira. TV faa keessatti agarramee ta'a duraan biyyatti artistoota amma mootuu gizee akkatti gabbuutee nama dhukkubu jala deemtee ol qabdee gaqqabdee mana yaala geessu kana baay'ee nuti tola beektaa. Bagara bubii kana ufidee artistii yaada kana bira teennee miidiyaa kanatti intarvii goona jecha mee ergaa qabdu. Situ waan kana hunda anarrallee sirrii quba qaba. Mucayyoo ani akkuma nama waan gaafa isii fayyaa qabu dhugaa saayiba sirriitti turre ergamootu dhukkubsatte anarrasiitu akka nama yaada itti aanee mana hakimaa geessaa jira asitti mootuu ol qabee qaqqabaa jira mee waan keessa jirtan uummatatti. Galatoomii wanti ammaan tana keessa jiru akkuma amma isin argaa jirtan ijoolleen duratti isin mul'istee jirti waan jidduu kana karaarra deemanii namoonni gara garaallee biyya irraa erganiin arraan tana mana yaalaa geessine 12,550 baasne gatii seensaa waliin qarshii 13,000 baasne beekte marmaraa yeroo takkaa qofaa tiruu isii irraa fi lafee irraa dhiiga fuudhanii marmaraa kana lamaaniif qarshii 2,550 baasne waliigalaan gatii seensaa waliin qarshii 13,000 kuni yaala yeroo takkaati beekte mirmaraa qofaa ganaa dawaan eeggata ganaa ciibsa amma ciisuudhaaf guyyaa jaabooda erga riizaaltiin kun bahee dhukkuba isiillee nuu himanii maal akka dhukkubsatte maal maddi dhukkuba kanaa maal akka ta'ee fi maal akkamiin akka yaalamuu qabdullee nuuf himama garuu dhukkubni kun osoo guddaa ta'uu baatee mannummaa yaalaa sunuyyuu mana yaalaa guddaa kanatti riivarii nu barreessee gara nu dabarsee haala kanaan bifa kanaan atantamaan humnaan jennu akkuma amma isin argitan nama ol fuudhee baay'oo tana gabbaasee ol deebisa faadhannee mana yaalaa geessina. Biyya namaa keessatti rakkachuun baay'ee ulfaataadha. Biyya namaa keessatti hojjetteeti jiraachuun hedduu ulfaata. Kanarraan ammoo rakkachuun ammoo sallamaayyuu kanumatu iyyuu rakkuma isii kana laalee waliin dhaabachuu jirra isinillee ijoollee nama wajjin jiran kunniin hundi isaanii akka aslii fa'aan baasu waan itti dabaluu jira qo'ime dabal waan irraan fadhee jira naa galatoomaa isiniin jedha kanuma yaanne jechuu barbaada waan irraan fadhe tokko jira miira keessa galee haala obboleettiin ta'e na keessa jirtu miira keessa nagalchi waan irraan fadhee jira mucattii tana isii qofaa miti abbaan isii uummata Oromoo irraa galata qaba waa'ee abbaa isii irraa gabaabsee isinii dubbadha olmaa abbaan isii uummata Oromootiif ooleen mucattii tana gargaaruu danda'uu qabnaa jechuudha. Abbaan isii Nuura Kabiruu Seen jedhaniini iftuun ta Nuuratii Nuuri Kabiruu Seenii abbaan isii nama Huseen Bunee faa wajjin gootota baddaa Baalee wajjiniin lola sooraa lolee jechuudha. Hundi keessaniin beektan lola sooraa namni wallaalee hin jiru. Abbaan isii nafxanyoota Arsii Baalee keessatti ilmaan Oromoo dararaa turte sirna dargii jalatti nama irratti qabsaa'ee dhabama godhaa ture jechuudha. Nama umrii isaa guutuu diina Oromoo gombisuu irratti dabarsee jechuudha abbaan isii. Abbaan isii nama ummata Oromootiif jazaa guddaa oolee lubbuu isaa takkitii tana kenneedha jechuudha. Kanaaf isiin tunillee haga biyya kana dhufte waa'ee Oromoo iyyuu waa'ee Oromoo dubbachuu waa'ee Oromoo barreessuu gama aartiitiin Oromoo cimsuu waan akkana irratti dalagaa turte jechuudha. Akkumni namooma haa taa'uti akkuma Oromootittuu jazaa nurraa qabdi mijattiin tun abbaan isii jazaa nurraa qaba maatiin isii jazaa nurraa qaba arra abbaan isii sun dadhabee jira waan qabutti gurguratee jira obboleessi dadhabee jira waan qabutti gurguratee jira olmaa kaleessa abbaan isii nu oolen olmaa isiin akka Oromootti nu oolte gama qabsootiin gama aartiitiin akkuma obboleetittuyyuu kun hundi haa ta'u akkuma namoomaatittuyyuu
mucati tanaa gargaaran hadara amaana rabbii isinitti haa taatu ijoolleen biyya Suudi Arabiyaa Dubaay Kuwait Beirut Libnaan bakkoota garagaraa jirtan Bahareen Oman jirtan Qatar Dubaay jirtan riyaala 50 qofa biratti qaba riyaala 50 yoo dandeettan sanii ol warri biyya faranjii jirtan doolaara 10 qofa biratti qaba obboleetteen tanaa gargaaran akkamitti mallaqni kun funaa nama kadir shibirree faan jiran asliin faan jiranii kinootii an keessan jiru warri mallaqa guuru isaan irratti gargaartanii jechuudha tanuma si dabaluu dhufee ulfaadha galatooma egaan obboleewwan kiyya kanuma tolchalleen yaada isaa fixateera artisti kadir shibirree sagaleen isaa hin dhagaamu jettanii ammaa fi warri asirra onlaayinii jirtan guruppii san seenaa guruppicha seenaa ijoolleen Dubaay jirtan Suudi biyyoota garagaraa jirtan warri namarraa mallaqa walitti qabuu dandeettan waraqaa jireenyaa qabdan karaa keessatiin guruppii keessanaa ta'u karaa keessatiin nuqunnama biyyatti biyya jirtan hundatti ufnuu qaba pilis kophaa kennan dandeenyu rakkoon isii dhukkubni isii kun humna kenna ol ta'eera ka Dubaay jirus ka Kuwait jirus ka Qatar jirus ka ammoo Suudi jirus biyyoota jirtan hundatti ofnuu qaba ijoolleen biyya faranjii jirtan diyaaspooraan Oromoo mootu yoo dandeettan pilis goofandimii nu banaa fi mucoon baay'ee dhukkubsattee jirti goofandimii kireetu nu godhaa fi abbaan dandeegizee dalagaaf deemu dalagaa galu achirratti haa darbuufi ijoolleen biyya arabaa jirtan mootu guruppiin ijaarameera bakka jirtanii namni tokko uf nuu kenna namni waraqaa biyya sanii qabdan argitee waraqaa jireenyaa iqaamaa qabdan uf nuu qaba ka olii gad deemtanii ijoolleen irraa mallaqa nuu fuudhuu dandeettan uf nuu qaba kanuma isinin jedha akkaawuntii bannee turre akkaawuntii irratti hoomaa mallaqni darbame hin jiru gammaatitti namni waluma caqasaa waan akka guruppii kan hidhanii yoo hamilee waliin godhin namni hin dagataa hin yaadatu poostiin jala taraa gadi taraa wanni poosti godhamu gubbarra hin taa'u kanaaf bakka jirtanii hundi keessanuu ufnuu qaba mucayyoo tanaa fayyifannu warri guruppii nagaafataa jirtan kun guruppii linkii kanarra laayivii kanarra jira gattu qaatiniin guruppicha seenaa isinin jedha odeeffannoo addaan mootu yoo qabaatan lakkoofsa ibtuu feesbuuk irra ciisaa hin qabdanii artisti kadir shibirree isinirraa kaasa lakkoofsi kiyya peejii kiyya jala jira siraan namni nabee kunan lakkoofsa kiyya hin qabdan jiru miseenjarri jira wal quba qabaanna rabbi bakka isin jirtanitti fayyaa isinii haa kennu obboleettii teenya rabbi haa fayyisu dhukkubsataa Oromoo hunda ka yeroo kanatti rakkoo keessa jiru rabbiin rakkoo nu haa baasu ka dhukkubsate rabbi nu haa fayyisu hidhamaa Oromoo rabbii haa baasu isiniin jedha rabbiin biyya ormaa keessatti isin kuffisin isin dhibini akkuma nagayaan kokkolfaa baatan kokkolfaatuma nagayaan rabbi isin haa galchu meeqa kamtu rifata amma yeroo intalli isaa biyya ormaatti dhukkubsattu jechuun garaan haadhaa salphaadha nagayaan kolfaa haadha kee biraa baate sihii dhukkubee feesbuuka gubbaa si argu maatiin kee sihii reeffa kee yoo maatiin kee feesbuuka irra si argu dhugaa rabbii eegam nama gadiisa sinii galee kanaaf carraan akkanaa kun isin mudatiin bakka jirtanitti akkuma fayyaa kokkolfaa nagaa dhaammattanii baatanii fayyamaan kokkolfaa rabbiin maatii keessanitti isin haa deebisu isin jedha yeroo gaarii naaf qabaadha viidiyoo kana sheer gochuun obboleettii san bira dhaabbadha du'aayin dagatina waan qabdan irraan hambifatina kanuma baay